Fatifan nagargaaranii fi wallaalee jedhe. No, 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 no. Koy la. Ibsa koy la. Sani betul. Ta dura ta Hamza ke jabir fan. Ya ujja sadi mujja furdura. Bira dake jira. Hamza anu na time anu tedake. Koy gasimale khiya. Ummata ratti baaju we namni gaf sana chiru asisin jira wan tefi. Hamza ambar ibsa wan keesati miti bar Hamza ambar birri keesati miti bar sagaluma teef. Mana baneefi sagale teefi. No, osuma isaan live jiran dhufena fakkaata. Dhufee nama kana kanaati baga kanaati jira waan kana nabar baay'isee yaase. Gadda mana maayikii gubbatti ol baheeti guyyaatti si qabnee maayikii wajjin si gargaara jeeniiti maayikii mana banne guyyaa sanii. Koy ga inu sitti nima koy samboda irra waan ta'e egaa Hamzaan faan akkas godhanii hanga danda'an gargaaranii booda anuu huna dhufe. Na barreessee ture mannes jiraame. Akkuma amma si jeekan akkuma Hamzaa bira jeesan natti himee okay rakkoon qabu si gargaaraaf shirjeeni biraa deemee guyyaa muraasa moo kana daan oollee anuu mana banee na biraa dhufee rakkoo isaallee himatee akkaawunti isaallee maxxansinee namni danda'u akka gargaaru dubbannee biraa deeme. Wanni as jira lakkee yaa jiru. Ana biratti illee Hamzaa Shajjar biratti illee. Yaa tokko kana naa qaban. Ngoone si malee. Akkaantii gisiin kan yoon akkaantii gisiin rabbiin ija kan naadhaamsa akkaantii jiran gaafa nati yabbal taa'ee abdabbal duutaa taa'e. Gasirammoo. Ibideen na hagaltu rabbiin tahaan na hagaltu. Ibideen na hagaltu yoo akkaantii na gaafattee maxxansi ati na maxxansite. La ilaha illallah. Ayya. Inkakatiin si malee. Simale obs. Akka dabbala Inkakatiin akka tolma manna inkakatiin rakkoo miti. Inkakatiin na obsi simale obsi simale obsi simale obs dabbal fidime akkaawunti isaati ni qabda. Okay akkaawunti isaan qabu amma akkaawunti isaa keessatti hin qabanne dura sitti ni masirra dhageeffadhu. Wanni kun baribsaa wanni amma sitti mujiru kun waan ammaati miti jala kiyya waa ji'a afur duraa ba. Mucaa kana yoo beekti jalqaba ji'a afur dura dhufe. Laal dabbaadhaan waan sanniin beekaa qubaan qabaa garuu hin kaafne. Waan sun ijoollummatee nyaatu hangi takka gargaare. Fayyaade anuma wallahi qalbitti godhee akkaawunti isaallee seef godhee. Jaalibsaa. Ijoollummatee nyaatu hanga takka hanguma garee na bira dhuftuu sanii gargaare. Okay, anama akkaawunti isaa ibsaa godha akkaawunti nama gaafa gargaaru barja waan akka seef godhu jala akkaawunti abbaan as bubbatti mata malee. Amma sun bira qotaate amma mucaa waan gargaaramuu qabu sun fixe maallaqaate amma gargaara. Koy rakkoon qabu ni gargaara bara ni gargaaru jenne bareedu woomateen ibsu jira malee. Gargaaram jenne bara ani gargaaramu ammas ififis ni gargaara rakkoo miti garuu sun xumuramte akkasitti taamma inni abdii fa'aa hojjetaas jiru guyyaa sidimoo eega sobanni kun beena fakkaata mana badhaasaatti akkasina fakkaata gubbaa gaddagaan ture abdii wajjaa isaanii asaa dagaan ture sancuufi rakkoon qabu amma rakkoo tantee kallattiin sabatti madduuti abbaan itti tole isaa gargaaru akkaawuntii kee maddu rakkoo tan qabu. Akkas dhumatte. Ibsa dhaggeeffadhu ragaan haa ta'a. Yooni na gargaaraati an gargaara boggabee ragati hojjechi baadde lamate isin dur dhaabbadhee isin gaafadde wallaahi billaahi bakka na jirutti wallaahi billaahi bakka ablee garaa na kaa wallaahi ablee garaa na kaa yoo nan taa'ee kanatti bara maa hojii haasaa qabaadde jechuudha wallaahi. Arraboota yooni nama hojii gattaa'ee akka haasaa lama godhe wallaahi bakka na jirutti wallaahi ablee garaa na kaa bakka na jirutti wallaahi. Akkaawuntii kee amma ibsaas gubba barreessiif. Taate walii gala kanatti. Wallahi falmata dhaggeeffadhu waan biraa yoo dadhabe quraanaa makkisa galee qara wallahi rabbiin asiin kaasiin nama wajjin gatta'ee cimaa maallaqaan bitee hin qaba wallahi bisootiin akkana godhe bisootii akkana godhe mataan dhukkube na wayyaa'ee garuu maakiinis singa gaarnaan jettee osoo akkaawuntiin kaa'anii jusuraa hojii bakka ittiin taa'aa wadaayisan mucaan dhukkubaate akkaawuntii amma argitanii fi maallaqa duraa badaadhii isaa ta'eetii akka dhaabsiftee gaafa kan jusuraa kun amma yaa maadaamaa jiru. Bakka rakkoon qabu itti akkaawuntii kee barreessi ibsaa barreessi asirratti. Dabbal. Abeet rammee akkam jirti? Gurbaan kun nagaa yoo fuudhee gartee tasgabbaa'ee. Ni fuusifnaa kun manatti jaarree fuusifnee qubsiifnee gateessifnaa rakkoon qabu zaggoona. Fuusisaa gurbaa kana ziggoodha. Jaarti siin qabu mucaan takkaatti siin fuudhee naan jee bara iddallee hojjaasaa ture. Dhiiraatti ilaalle dhiirummaa isaa nu garsiisa amma isin ziggoodhaati. Akkan. Maallaqa qabaadde dhalaan jettu kun nuun akkanaan jettu awwallaas laaraan deemadhee ni fuudhee sigaa. Wallahi laazim wabillahi. Wallahi akkaawuntii barreessuu dandeessaa ibsaa? Laal amma si gargaara akkaawuntii ta'e uummata si dhaggeeffadhu waan si gaafadhu waan waataa galtuu si himaa dhaggeeffadhu. Arrabooda asirratti 200 san yoo dadhabnillee 100 takkarra yoo sii garre boru amma 50 sii garre tawaalli sii bitame kanarra daballee 150 nu hafe 150 kana sii golchiinee 200 kana sii geenyeen arrabooda miidiyaa tokkorra gabbaatee na gargaara sii joo yoo dhageenye akka karaa si cufu ni beeytami. Promise. Arrabooda dalagata malee as gubbaa deebitee kadhaa fi jimaa qamoo fi muutii adda addaa nurraa dhaabdaa jechuudha. Waanta seenee jiraar.
Okay, Oromoo dhaggeeffadhaa gaamma. Dhiifnu nuti wallah. Nama kumaa dhibba shan irratti waanta seen. Komii namallee jalaan dinni nuti dhaggeeffanneef. Silaa komii namaa jalaa dinnee nama kana kan facaafne gargaarti isaa kun ni bada. Komii namaa tasgabbaanii dhaggeeffatuun bareeda. Maaliif namni sanis wal amansiisaniiti waliin hojjetan. Kanaafuu namni kumaa dhibba jaan as jirtu kun. Namni kumaa dhibba jaan si garru kun. Akka wanti sii maxxansina. Mucaan kun kuma dhibba lama qofa gaafate. Kumni dhibbi lama waan namni lama galche. Shuuf. Nama lamaatu galche kuma dhibba lama. Mucaa kanaaf qabaa dalagaa eegalsiisa. Maqaa keessanii namni kun nama duraan illee dalagaa dalagatu beeka. Nama waan adda addaa deemee qotarbaantii adda addaa wacaaleen hadaamaan asiin biyya hundarra deemee dalagatu. Nama biizinasa guddaa qabu. Kasaaree dhukkubsee hojiin alate. Amma immoo nama dalagabta beeku waan ta'eef itti deebinee haa gargaarsifnu haa dalagatu. Warri yaada qabdan dubbadhaa akka wanti amma xanfatu dabbaan rammee bareedduu hullee hundi. Ibsaa kallattumaa akkas goona. Ibsaa wanta godhi baariyaa lama jiru kanatti haa fayyadamnu inni akkaawuntii haa himuwate akkaawuntii baagaraawuntii kee gubbaa barreessii haa eef mataa isaa kana gubbaa. Akkamiin barreessan akkaawuntii sammee bakka sanitti hin beekoni. Wanta naa godhi akka nama filtara gijjiiratuutti gaseene ogaa filtara gijjiirachuu barbaadde. Okay, filtaraan seene. Koy ana jawwala biraa siif biraa banis gadi saachina guddisi anaaf fitoo siif ban. Bilbila keessan kutaa waa ingilizi. Koy fitoon banis gadi akkasuma naamsi. Okay ilaala amma koy siin gadi jaa. Miliyoona gargaarotanii gargaaruu dandeessan nuti kuma dhibba lama qofa isin hin jenne waan dandeessanii gargaartanii. Aboonni fuusifnee manatti ijaarreeti asirraa galfannaa dhiirummaa xiqqeetanaa wanni mul'isa jeebar mucaan kaayyoo guddoo qaba hangaa tula hunda jaalatee jira sirri fuusifnaa qo'ee laa dhibsaa wanta godhi laa asumarra dhufta laa bakka mana filtaraan jiran kan agartee mi qo'e. Mul'isi sirritti amma niin harkaa. Qo'e. Seeni laayifuma seeni. Laayifuma naa seeni akkasiin malee hin beeku. Akka naafsi akkasuma naafsiti. Inde. Tiktaakiin laayif akkamii qaba waan si dhibu nuun. Okay seenaan jira. Siitu bakka. Laal filtara kee bira seenteetuma asirratti naan baasu kun hin baasu tiktookiin nuu laayif biraatiin seeneewu qo'ee ni cufa kana. Bakka yaadumaa naa himee bakka filtaraa giseen seenee. Okay laal mana filtaraa dhaqi mana filtaraa ogaa dhaqxee ka filtaraatti fi ka qallisanii san dhiifteetuma tokko jira ka ijoolleen ispiyaalanjii fooloo faa dalee dungarree aktiif ta'a sagal maal jedhanii kaayaan sanii jira laali bakka keessan barbaadi bakka barreeffama duraan si duri yoo tokko irraa hiittee barreeffama feete gubbaa barreessita mana san barbaadi. Istiriikii fuuldurarra. Aboodis argaddeetiin jira laal qoy. Asirraa ni jira qoy tokko kun olaal ibsa as kottu laa. Laal kana ni agartaa miti mana filtaraa kana. Ani narra. Qoy okay ayyee. Mana filtaraa kana keessa akka dhawatteetuma. Ogu takka. Eega mana filtaraa kana keessa dhawattee. Qoy. One minute. Kuno asla leeyamma. As keessa dhawatta mana filtaraa kana. Ayyee. Okay, eega mana filtaraa kana dhawatte laa kuno lama mallattuu tana barbaade laa istiriik laal. Tani gartaa bilaa. Ani harka yaani jirti. Eeyyuwa hoggaa bakka san keessa dhawatte inni nu barreeffama sii kanna bakka barbaadde mana hedduu sii kanna mana san keessa tokko filatteeti barreeffama duraan jiru san kaansil gootee akkaawuntii gubbaa barreessitee seef goota boodar. Harka. Agartee? Ayyee himi akkaawuntii ta'e. Akkaawuntii ta'e bakka jaaloo adeemsisa. Godee bu'aa asirra kaa'ee tiktaak sinaa dabu debbal. Na dabu. Akkaawuntii mee Mana aslitti gaafa deemee Anas Mahammadi anu kasi deengada gaafa artistiif tuuti gaafa Adam Mahammadi hunda akkasuma godhu jira na dabu. Akka inuu komentii godhutti irraa daba akkasirra. Kuma takka. Ayyee hoomata akka oomse akkasuma naa taa'e. Hooma tokko. 23:32. 23:32. Kudha takka.
Kudha takka. Nafur. Kudha afur. Shan. Ha? Magana shan shanin je. Matarashaan